Osoo isin ta'ee mee maal gootu? Mudannoo ajaa'ibsiisaa kana obsaan hanga dhumaatti dhaggeeffachuun qajeelummaan yaada keessan itti kennuun dagatina. Akkam jirtu hordoftoota koo kan isin daawwachaa jirtan YouTube chaanaalii Mulugeetaa Ofishaalii. Gammanumaan nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jechaa kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoon kanas laayikii taasisaa. Namoota kan biroof immoo sheer gochuun jalqabaa. Yaada fi miirri dhuunfaa keessan anaaf haamileedha waan ta'eef koomentii jalatti yaadaaf miira dhuunfaa keessan naaf barreessaa. Gidduutti anis yeroo yeroon viidiyoo isiniif gadhiisaa waanan hin turreef YouTubein koo xiqqoo qorree jiraa. Laayikii gochuun, koomentii barreessuun akkasumas sheer taasisuun namoota hedduu biraan akkanaaf geessan abdiin qaba. Gara seenaa guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhufeettan isin dabarsaa. Akkuman seensa irratti gaafin jalqabee seenaan ani guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe akkana jechuun gaafidhaan jalqaba. Osoo isin ta'ee mee maal gootu? Seenaa kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Maaloo yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessaa. Ani Abdii, isheen Biiftuu jedhamti. Nu lameenuu dachee Oromiyaa araddaa tokko keessatti kan waliin guddanne yoo ta'u, jireenya ijoollummaa keenya irraa kaasnee jiruuf jireenya keessatti waan nama mudatu mara walumaan dhamdhamannee hundaa waliin damdamannee jaalalaan keessa tarre. Umuriin keenya barnootaaf yeroo ga'e irraa kaasee oolmaa daa'immaniitii hanga yuunivarsiitiitti haala fi adeemsa wal fakkaatatiin barnoota keenya barachaa turre. Sadarkaa miirri keenya jaalalaaf ga'e irraa kaasee haala kamirrattiyyuu wal gorsaa, wal jajjabeessaa, waliin bara lakkaa'uu fi seenaa waliin dalaguuf warra waadaa waliif seenee waliin imala milkii irra turreedha. Jiruun keenya walii keenya malee waan hiikaa qabu nutti hin fakkaatu. Anii fi Biiftuun nama biraa waliin osoo waliin barin jireenya jaalalaa waluma keenya irratti eegalle. Sababa kanaaf wal mararsiifannaa. Ija duraa wal dhabuu hin jaallannu. Barnoota keenya digirii jalqabaa erga xumurree hojii barbaachaaf gara Finfinnee dhufne. Ani manan kireeffadhe keessa yoon taa'u, Biiftuun immoo Finfinnee mana eessuma ishee taa'uun hojii waliin barbaachaa eegalle. Jireenyi mana kiraa fi qophummaan anatti cimaa yoo deemu, Biiftuu immoo jireenyi mana namaa jiraachuu itti ulfaataa dhufe. Ta'us lachan keenya iyyuu abdii fuula keenya dura jiru ilaallee wal jajjabeessaa jiraachuu itti fufne. Kanumaan osoo jirru caarran dirqama jireenyaa isheen addaan nama baaftuu gara keenya dhufte. Anaan diiviin gara Ameerikaa yoo na baaftu, Biiftuu immoo biyya keessatti jireenya mana namaa fi hojii barbaachatti hambifte. Biiftuun caarran kun anaaf dhufuu isaa erga dhageessee miirri isheetti dhagahamu miira akkamii akka ta'e adda baafachuu dadhabde. Miirri ishee miira gaddaa fi gammachuuti. Guyyaan geenyan osoo walitti boonyuu wal gaggeessinee addaan baane. Yeroo muraasa booda ishees daandii barbaadee akkan ofitti ishee fudhadhu itti himeen haamilee sittooreen waadaa seeneefiin gara biyya Ameerikaa kutaa magaalaa Minisootattiin kute. Achis taa'ee maallaqan dalagee argadhu irraa harka caaluun Biiftuun gargaaruu eegale. Sababni isaa isheen hojii ittiin jiraattu waan hin arganneefi. Waggaa 2 guutuu achi taa'ee ergan ishee gargaaree booddee adeemsa deemamuu qabu mara deemen baajata gaafatu maras baaseen ofitti ishee fudhadhe. Hiriyoota koo dhiirotaa fi shamarranii Minisootaa jiran wajjin sagantaa ajaa'ibsiisaa qopheessen ishee simadhe. Osoo isheen ittiin yaadin sagantaa jaallatamaa sana irratti qubeelaa waadaa godheefin jireenya addaa Minisootatti waliin jiraachuu eegalle. Anis ji'a tokko keessatti Biiftuu hojii qabsiisee waliin taanee jireenya keenya jijjiiruun maatii keenyaafis waan bu'uuraa fi seenaa qabeessa ta'e tokko lafa kaa'uuf karoorfannee imala jireenyaa keenya boqonnaa haaraa eegalle. Ta'us amalli Biiftuu erga Ameerikaa dhuftee agarsiiftuu anaaf haamilee ta'uu dide. Osuman ani jiru nama lafa hojiitti wal barte tokko ija jaalalaan ilaaluu eegalte. Anis waan deemaa jiru kana shakkuun jalqabe. Irra deddeebiidhaan waanan argeef shakkii kiyya ergan mirkaneeffadhee
qobaatti teessisee ishee gorsuun eegale. Ta'us garuu isheen amala ishee sirreeffachuu hin dandeenye. Kun immoo anatti dhibee guddaa ta'uun hanguman ba'ee galuu jireenyi yaaddoo natti taate. Jireenyi keenya nagaa fi tasgabbii dhabee jeeqamuu eegale. Akkanumaan osoo wal shakkinuu waggaa tokko lakkoofsisne. Yeroo wayii immoo akka caarraa ta'ee kara mana hojii kootiin guyyoota 30 leenjiif gara Landan akkan deemu caarraan argadhe. Biiftuttis nagaadhaan maddeen leenjii guyyaa 30 gara Landaniin deeme. Biiftuun garuu nama lafa hojii isheetti wal barte sana manatti waamtee guyyoottan sana mara akkuma abbaa manaatti mana keenya keessa waliin jiraachaa turani. Ani qaaman ishee irraa fagaadhu iyyuu amala biiftuu booda kanaa waanan beekuuf nagaa argachuu hin dandeenye. Akkuma ta'etti jabaadheen guyyaa 30 koo xumuradhee gara Minisootaatti deebi'e. Anis gaafan manaa ba'u sana kaameraa dhoksaa yookaan seekuriit kaameraa bakka biiftuun hin agarre mana keessa kaa'een ture. Kaameraan ani mana keessa kaa'ee ture sunis ta'iiwwan guyyoota 30 mana keenya keessatti ta'aa turan mara isaa waraabee osoo hin dhoksin suur sagaleen natti agarsiise. Waanan arge kana amanuun dadhabe. Miironni koo bakka meeqatti wal qoodani. Murtii hadhaa fi suukaneessaa akkan ishee irratti fudhadhu na kakaasuu eegalani. Ta'us sababa cubbuu baqaaf ishee irratti waan tokko geessisuu dhiisen ishee irraa adda bahuu filadhe. Yoon takka taa'etti yaadu immoo dadhabbiin ani bara baay'ee itti dadhabee fi biyya bilisummaan jiraachuun ulfaataa ta'e keessaa ishee fidee biyya qananii fi bilisummaa qabdutti ishee irraa adda bahuun koo isheef gammachuu yoo ta'e iyyuu anaaf ammas gadda guddaadha. Kanaaf ammoo deebisee akkan lubbuu ishee balleessuu isa dhumaa miirri keessa koo akkan ishee ajjeesuu qabu na kakaasa. Osoon lubbuun jiru guyyoota 30 akkuma isheen jiraatti na ajjeeste ani immoo ajjechaa isa dhumaatinan ishee gaggeessuu qaba jedheen murteesse. Dursa garuu ofitti ishee waamee teessisuun guyyoota 30 kana eenyu wajjin akka turten gaafadhe. Biiftuun akkan kaameraa mana keessa kaa'ee ture hin beektu. Isheen ala homtuu mana keessa akkan turree fi qobuma ishee akka turte natti himuu irraan kan hafee na amanuu hin dandeenye. Irra deddeebi'ee yoon ishee gaafadhus isheen matumaanuu deebistee natti dheekkamuu irraan kan hafee waan ture natti himuu fi na amanuu didde. Dubbiin kan isheetu caalaa jira. Anis viidiyoo waraabame sana isheetti agarsiisuuf hin ariifanne. Dhokseen qabadhee ture. Dubbiin dubbii fuudhee murtoof akkana hin ariifachiifneef ciniinnadhee itti yaaduuf falas nama gaafachuuf jechan ariifadhee manaa ba'e. Erga kaameraan kun icciitii kana mara natti agarsiisee isheen immoo waan kana amanuu diddee hangan murtoo mataa koo fudhadhutti ofii kootii manaa baqadheen obsaan hiriyoota koo biraa bubbulaa jira. Ammatti murtoo hadhaa akkan fudhadhuuf keessi koo baay'ee na wargamaa jira. Garuu ammatti miira koo mo'adheen obsa godhadhee jiraachaa jira. Murtoo hadhaa tokko ergan fudhadhee booda warri kaan murtoo koo deeggaruu kaan immoo murtoo kiyya mormuu irra maaloo amma falanaaf kaa'aa jedha. Abdiin osoo isin abdii taatanii akkam gootu? Yaada keessan osoo hin qusatin koomentii jalatti kaa'uu hin dagatina. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo seenaan ani guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufee kanuma irratti xumuree jira. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon ani yeroo yeroon gadi dhiisu akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana oon godhachuu hin dagatina. Guyyaa biraa seenaa kan biraa qabadhee hangan isiniif deebi'utti lafa jirtanitti nagaa naaf ta'a. Nagaatti.